Yoo yaa uummata kiyya qaali har'a dhugaa moonaa dirree qabsoorra jirtuun isinitti himuu barbaada. Dhugaa hirtuu kanas gaafan isinitti himu dhageessanii caalchechuu otoo hin taane furmaata itti barbaannaa jechuudha waloon. Egaa waan an isinitti himu kana dhageessanii abdii irraa kutattu otoo hin taane waliin taaneeti irratti hojjenneeti rirma dhaaba keessa kan silaa wareegama jaallanii gatii dhabsiisu. Kan silaa jaallan qaqqaalii qabsichaaf of kennitee manaa baate san diinatti harka kennisiisu nyaaba dirree qabsoorra jiru waloon taane irratti hojjenneeti dirree qabsoorraa baafnaa. Egaa waan an isinitti himu kana dhageessaniiti kaayyetti irraa abdii kutatu otoo hin taane irratti hojjenneeti firii imimmaan haadha hiyyeessaa qoorsinaa jiru. Wareegama jaallaniitti gatii goonaa jiru. Yoo waloon irratti hojjenne wanti furmaatiin argamneef hin jiru. Garuu waloon irra yoo irratti hin hojjenne rirmi dhaaba keessa wagguma waggaan baruma baraan wareegama jaallaniillee gatii dhabsiisa. Imimmaan haadha hiyyeessaa illee akka baraan hin qoorre taasisaa jechuudha. Egaa har'a naaggeeffadhu dhugaa hirtuun sitti. Nuyin kuni kaayyoo qulqulleettitti jaallan qaqqaalii nyaatte sanarraa akkatti abdii kun nuun qabnu jechuudha. Kaayyoo qulqulleettitti irraa garatti adda baanuu hin qabnu jechuudha. Maaliif jennaani qaamaaf qalbii hayyoota keenyaatti hidhama. Kaayyoo qulqulleettittiif jecha qeef qabeenya uummata Oromootu itti barbada. Kaayyoo qulqulleettittiif jecha jaallan qaqqaalii haati ilaalteen quufne itti hidhamne jechuudha. Kaayyoo qulqulleettittiif jecha hayyoota meeqa itti hidhamne jechuudha. Kaayyoo qulqulleettittiif jecha wareegama hedduu kan falle. Kaayyoo qulqulleettittiif jecha laayivii keenya barnoota keenya umurii keenya daa'imummaa gubne jechuudha. Egaa namoonni dirree qabsoo kaayyoo qulqulleettitti irra taa'anii wareegama keenya illee ta'e gatii nuyi silaa bilisummaa uummata Oromoo baafne gatii dhabsiisan moonaa qabsoo keessaa dhabamuu qabu. Egaa waa biraa haasa'uun barbaada. Ani ergin gara moonaa qabsoo dhufee dararaa hedduun na qaqqaba. Dararaan na qaqqabesi kana sana jedhee har'a sitti haasa'uu hin danda'u. Jaallan silaa na faana wareegama kanfalaa turan ni beeku. Ati immoo gaafa guyyaan ga'ee ni beektaa jechuudha namni haasaa kana dhaggeeffachaa. Gaafa barri bilisummaa fide gaafa hireen uummata Oromoo murtaa'e yoo lubbuun jiraanne gaaficha teessisnee walitti haasofnaa jechuudha. Egaa gabaabumatti dhiibbaan garaa garaa narra gahaa ture. Dhiibbaan narra gahaa ture kana har'a irra bor wayyaa bor irra iftaa wayyaa jechaa obsaan murannoo kutannoon dhiisee bukkee taraan ture. Egaa har'a irra